Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota keenya jirtu bakki jiraattan bakka isin jirtan hundaan nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha hadha wantiin isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii har'i guyyaan Jumaadha akkuma beekamu hordoftoota kabajamtoota keenya jaartiin ajji ishii maraattuun ishii sammuu dhabeettiin godinyaa koo bira deemattee ammuma gadi baate ajjiinillee suuqa way fidee gadi ba'ee jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya ishii misaa nyaachuun deemaa laaqanaaf feerraan qabattee achi deemte ani qooma kiyya mana jiraa jechuudha amma ajjiinis suuqumas kanatti gadi ba'ee jechuudha hordoftoota kabajamtoota keenya ajjii samuuna kana ishiin tola ajjii yaadaan jirtu bakka way miidhaa isaatiif deemaa jirti jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya viidiyoo kaleessa ishiin gadhiiste irratti way asira keessa fi unsostee jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya ishii asira keessa buustee fi kenniteef jechuudha asira namni biraallee biyya biraarraa dawwalee viidiyoo sana ilaalimeenaan jedhani innaan viidiyoo ilaalu dhugumaan way keessa buusteetti jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya naafaa kiyya jetteetu ajjii miidhuu deemti jechuudha rakkoo guddaaf deemaa jiranitti fakkaata. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaan illee akkuma mana keessa argutti baqa akka durii miti jechuudha. Baay'ee ajjii xarfaa jirti baay'ee daddarbaa jirti jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyyaa kan durii caalaa jechuudha. Inni illee durumatti seeneef waan ta'eef malee hordoftoota kabajamtoota kiyyaa amma dhimma baay'ee illee irraan qabanatti fakkaata waliigaltee illee hin qabanii baqa akka jaartitti illee na jajjamtuu fi kanaaf natti fakkaata naafaa kiyyaa jettee ishiin immoo gara ishiitti garagalchuuf natti fakkaata. Way keessa buusteef kennitiif natti fakkaata bishaan illee baqaa hinnaan ni dhufu samuuna kana ofiishiitiif kakkaata kenniteef jaalalumsa kana isaa dhufeen jedhanumtis hordoftoota kabajamtoota kiyya innaan nalaa dhufus maal nyaataa maal dhuddaa maasii fiduu jetteetu jala deddeemti jechuudha waan tokko immoo dur hin jiru guyyaadhuma kana keessa argee jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya iiduma boodan arge jechuudha waan kana ishiin tolaaf akkasan godhattu jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyyaa duraan amma fa'aa dhiqsiistii meeshaa kushiinaa dhiqsiistii baqa waan hunda gooti jechuudha ramadaana keessa xiqqootti furtee turte jechuudha waan kana ramadaana keessatti isheerraan argine erga ramadaanni bayyaasii immoo baqa itti deebitee ramadaana keessa ni hojjetu natti fakkaata waan tokko jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya inni dhama natti fakkaate amma immoo itti deebitee jirti baqa amma ajjii wayin qabu deemti jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya yaanni ishii natti hin tolle samuuna kana gochi ishii natti tolaan jiru beekan zimmi ishii amaleen siniin hordoftoota kabajamtoota kiyya uummata keenya silaa walitti dhiiseen isaan biraa badaa hordoftoota kabajamtoota kiyya baqa ani daa'imuma kiyya dantuma kiyya jedheetanii isaan jala deddeemuu jira jechuudha akka barbaadan walaa godhanii wal jaalatanii wal fuudhanii akka barbaadan walaa godhanii silaa otoon daa'ima kiyya argadhee baqa ni garagalee yoo isaan hin laalu jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya akkuma barbaade yoo isaan wal godhaniyyuu waan tokko natti hin dhagahamu garuu amma daa'ima koo argadhutti dirqama natti ta'e isaan faana jiraachuun malee ajjiin innaa dhufutti kaameeraa kiyya dhoksadheetani ajjii of qaqqabii baqa waan ishiin sitti kennitu of eeggachaatuma nyaadhu of eeggachaadhuma dhugii ishiin illee siifaa qabmastuu waan akkasiin jedhani inni garuu nan dhaga'u waan naaffaadhaaf akkas jedhuun itti fakkaachuu danda'a waan irratti shakke yeroo baastu sana irraa dhugii jedheen irraa dhugii jennaan ishiin hin dhugu jetteeni didde kanarratti shakkinatti ta'e jechuudha gizee baay'ee dhugi jedhaan gizee duratti immoo ooma dhuddi jechuudha walumaan dhugu amma immoo dhugiyoonni jedhuun indiddi jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyyaa ani dhugeera dhugii waan tokko sobdeetu indiddi jechuudha maaliif waan wayitu keessa jira waan ta'eef jechuudha ofishiitiin dhuddu isa uunsuusti malee kanaaf hordoftoota kabajamtoota kiyyaa kaameeraa kiyya dhoksadhee waan hundan itti hima yoo kannaa dhaga'u jechuudha namatti himu malee namatti hin hidhanii yoo dhaga'uuf ittiin hima amman danda'u nan gorsaanii amman beekurraa jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyyaa yoo na dhagaye yoo dhaga'u baate immoo dhimma isaatiin hangalchuu jechuudha natti nafiini ittiin himaa jechuudha daa'ima kiyyaa nuu deebisiiti kaameeraa kiyya dhoksadhee kan hundaatti himaa jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyyaa akka ishiin miidhaa isaatii deemtu ittiin himaa yoo narraa fudhate yoo fudhachuu baate immoo dhimma isaatii jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyyaa kana keessa nan galchu fudhatee dhiise anammoo ishii itti muudhaa yoo itti mubaadhe baqqaa yoo waan tokko ta'e illee garaan hin nyaatu jechuudha yoo itti hime kanaafuu kaameeraa kiyya dhoksadhee seegaa madhumanta sagantaa kiyyaatti na hordofa.
إن سير وين باي؟ عندك ما نمس السر مين رميشان كوشينا عندنا في الدار ليس لك وحده ليس لك هذا سافر رقم دمك مجارتي كده أنا بيدي هلا كوالين بانو ده ولين بانو ولين بانا ما بدهم ما نتاعي مالين قول دبرة ما نكيس دبرة ما بيجون ده ودو هذا قويان جماعة هذه جماعة ده ما سيقولون قبل تلك ما ولين بادو هذه ولي يوبان مال كباري هذه بيجون ده كده ما سجل أبو ماري ما ديكون قفل هذه ما تكو كباري وتفاني دي أنا إيش كارا بيتنا فارين ده مو جارتك سودات باكو ما نتسفاني لك هذه بكرته هذه كفارنا هذه كارا كانجو هذه كارا ما قويا كانوا ده إنورات نتوه كذا هذه قويان إيدا قويان جماعة ما أنا كرامبولا كجودي مار كرامبولا دي سي ولين ديمنا ولين ديمنا mana kan bulan oji dem ta mana كرامبولا هذه قاعدة من سين hadi ga dem firba خلاص دي mala guys ولا كمالي mala ga ki ma atin ما جارتين كشنا برسين كنني ha جارتين كشنا برسين كنني mana مالك mala ka مالك أصلا قاعد تقع مالك ما سكين ya ke mala ko itu na kene ko skeme oji tingram ni كبرسان سكين ده ماشي kamu رام abdas ke ماشي رام فرتي irosin dem darge rafajira يورا فاجرات هنا كايدة من ala جتوني sinar gini ya gar قلنا كايدة من جتوني haya makai ga ke dubin fasa ulin هاي سكارة mala ka إنك كبرسان سيفيد kamu abdur ras ke إنك أبو guya masin ne ka bai tarab nan ga wa katu male ما تي ما أبدي ما تي ما أبدي aro تيسا jatan jiru ga ki وجد ولا وجد وكان يسيدو kala hadi ka dem askena إن صوب ده دورا ديكا ديمنا جنان دينه بريف رتي وادوفي ya ki mala kan kena bola ila ما تك أساس تكلنا أنا صوب kama jiru asen kama jiru hules ke إيه سجرا إنجرا بري ويكسرتا هاي سرت لا وين ست مودينا سمانا كان جارتين كشي مرتون نجامي دي نجايرت ما فيتا ki wata kana tini wa firu dago wata isi illa ka wan kana tibir atille wan jakka وان كي يامتي وان شنسي قدو ديم ma na guru dem وان شنسي قدو ma na guru dem ma na guru dem إيشين إننا واستكنتو ناقم مسيئين إيشين سمانا كان أسيرة فاكي سوا بوسا جرتي yo argite jedi إيه أرجع jedi argite إيه أرجع إننا شنسي كنتو ناقم مسيئين دينغا دي ناقم مسيئين نما سيدي دوغي إننا كان أترادود إننا براما دوديمي denga deo دينغا داو مو كاليسا أتي دوغي جنان ندنشين yo كاليسا غا kale yo ati kubang kabdu video ratinak ati kubang kabdu shim video si warawde wani dot sigat istek youtuber rat dise aki namni wata kana ngoro wonde rabbi radu male namni wan guru nan garabbu ma fano fegu waya rabbi namarra so man fan namarra sakat fu mbekto ati ana namta ko wata kana guru nan do rabbi to male an rabbi irkada rabbi tawakkal alla edo wa fir illa ya da fir ilbu male nan kana wura kasna wura gede wata ko ni wonna yonjir rabbu ma brat gaw fegu waya amma barata ma yoga jibbasi di kana sufta male wallahi jibbashi isin ille baka dinjirati wo makana natinti atille baka isin injirati wo makana natinti ana mama lugesa kayennu jala dage fada kayennu jala wonna gora way wallah ana kana gonin bekto ati ana kana goda ya da yusammu ko kaysa to ana kasi ata ana barte la ilaha illa ani abban babra bari yona mi da yuwan akasi yado mali fi rabbi rarga to je madisan
rabbumatti hin dhiisa malee waan akkasiin godhu. Amma godhee rabbirraa booda onnaan du'e. Anumaaf kaa'ame waan akkasii. Ata fayyadamaaf hin hedduu kanaan booda. Yaa kee aroo eegee hin baasu rabbi naa eegu. Rabbuma irratti of eeginsiin jedhe. Yaa si jaraallee of eegee obbaasuu hin danda'u. Isi jaraallee of eegee obbaasuu hin danda'u. Anusaa waan akkasii sittuu yaadu. Dhageeffadhu isi jaraallee of eegee obbaasuu hin danda'u. Rabbummaan guddaan na eegee na habaasu. An sharrii namatti yaadu namni sharrii na yaadu ammoo bakka takka illee hin gahu. Akkasumas hin jedhame sitti maaluu dura. Nama rabbi irra hirkate namni waa takka godhuu hin danda'u. Dhagaa amma kan hin jiru. Daa'ima kiyya natti kennite achi rabbii je'iti yoo rabbi sodaatte. Atillee daa'ima bira keessee yookiin si ajjeeste yookiin waan tokko taate daa'ima abbaa malee haadha malee hafuurra daa'ima kiyya natti kenni. Biyyatti galchee gara Dubaay deeme akkasitti dalagee viizaa si erge gara Dubaay dhufta. Akkam jetta? Dubaay irra dura nama viizaa ergu dhabe. Dubaay irra dura nama viizaa ergee Dubaay irra laala. Nama dura ani anaa kana viizaa ergee gara Dubaay na fudhatu dhabee taas ta'araa jedhee. Akka jaartaatti qabdu nan beeka. Maal fedhare? Kalaasan deemee si erga siin jedhe. Achitti illee wal bira dhattanii wanyaachuuf akkuma siin. Laa. Maal? Waan hin tuqnu ani hin tuqu ishiin na duraame rakkoon qabu. Hayyaa rabbii je'eefi. Yaa ki manna raame. Daa'ima qofa natti kenni galcheetani achumaan Dubaay deeme achi viizaa si ergee dhufta. Viizaa ishii kana waan hunda dhiisneefi. Ani Itoophiyaa galuun fedhu. Ani Itoophiyaa sana galuun fedhu. Tamam asumarraa deemta. Asirraa akkamitti deemuu danda'a? Asirraa paaspoortiin qabu. Akkamitti deema asirra? Akkam taataree? Namni paaspoortii qabu. Haala siin jeessa asumaan deemta. Haala akkamitti paaspoortii namni hin qabne akkamitti biyya takkaa deemuu hin danda'u akka biyya galee paaspoortii qabatutti. Anammoo biyya Ishii bakka galtama paaspoortii. Anammoo biyya Itoophiyaa jedhamu sana waa takka galuu hin fedhu. Galuu miti gurruma kee dhaquun barbaadu. Galtee Addis Ababa teessee birrii siif hin erga. Wala Addis Ababa wala abbaa Addis Ababa achuma yaani maqama Itoophiyaa jedhamu sana fuula achi ilaalee mijaanu fedhu. Akkamitti? Akkam gootare asumatti duuta. Guyyaan kee gannaa maal godhani? Eshi bakka annan deema daa'ima galcheetan deema birrii siif hin ergasii. Birrii maali? Baatirra si erga birrii. Maashaallah birrii argita. Walli birriirra si hin erga baatirra. Maashaallah sitti ranni birrii. Nama birrii asitti waa wacii waan ittiin taaksii qabadhee bakka wannaa deemu naa keenya jedhee si dadhabeetu achi dhaqee Dubaay dhaqee birrii naa ergite akkas na goote viizaa naa ergite atamma osoo nama kana dhuga jedhee waan atamma gadooftu kana dhuga jedhee si kenne ati guyyaa mucoota harkaan galfattirraa akka ani fatu waliin qonnaan beektaati. Amma si dagaddaa ani si dagaddaa. Turamma siisteema namni lafa siikaa ilaali. Haadha sabboontu bira dhageeti. Nati dee jedhini amma isitu waan kana si qaraqeesse. Haadha sabboontu maqaan balleessee kaati rabbii jeeti. Haadha sabboontu waan kana qubuma keessaan qabdu. Qubaan qabduun beekaane naa galeera dubbini. Achi yoo namatu si yaamee guutuu akkana laal. Awwee daa'ima ta'e akka ajaa'iba kana si guutee na si ergeen beekaan. Ani waan daa'ima ta'e. Sisteema akkanaa tana mushi ammaa miti yeroo daa'ima beekaa bifti. Eshiro yoo rabbi sodaatte rabbuma sodaadhu. Rabbiin nan qabin abbaa wanni rabbiin na qabdu hin jiru. Eshi ga daa'ima manaa deebisira. Daa'imni maal abbaa bira itti maal beekti? Oma bakka daa'ima manaa deebisira. Abbaa bira itti yaada. Eshis deebisi walumaan jiraannaachi. Asuma deebisi bakka. Dura isii walii gala mana keessatti. Tole kun waan barbaade godhaaf hin jiru. Walii gala. Miila ishee dhiqaafii jira. Miila ishee sukkuumaa jira. Dhiqi yoo fete yoo shinti beeti shintallee irraa dhiqi. Wanni na kun jiru dura. Isin mana keessa walii galtanii akka obboleetti wal jaalattanii akkas taate booda waa hunda onnaa godhuu danda'a. Yoo san hin taane waa takka wanni ta'u hin jiru. Dubaay ati deemtullee hin jiru mucoo ati argattullee hin jiru. Tole Dubaay isin deemu daa'ima manatti kenna. Asuma fedi nama afaan jira. Daa'ima feetaa mire waan isin guyyaa duraa isin jedha san guuti. Daa'ima feetaa tokkoof tokko. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa kun argitanii dhageessanii jirtanii hajjii waan naan jedhe hajjiin na namanuu jechuudha. Naaffaadhaaf waan akkas jedhan itti fakkaata waan itti naafuun itti fakkaata. Ishii maqa balleessuu jaalattanaan jedhan immoo maqa balleessiif osoo hin ta'in dhuguma fa'aa eeggatu jedhanii waan itti fayyadaman jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa maalillee yoo ta'e inni abbaa ilmoo kiyyaati jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa akka miidhamus hin barbaadu. Bakka namni yoo si miidhellee rabbirraa argattu jedhee madhiisuudha malee ani miidhuun barbaadu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa inni bakka waan maqaa ishee balleessu waan ishee akkasitti fakkaate sobdaa
ishiin sinnaan argite isiinis illee akkanuma jetti naan jedhan garuu akkasii miti jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya akkuma isin argitanii ishiin wayi keessa buustee fi kennitee fi jechuudha asiira sobaa miti wanti kun jechuudha wanti ishiin itti goota kun hojjechaa jira jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hojii ishee itti deebitee jirti bakka akkuma duraatti deeffachaa jirti jechuudha ajjini anamanu dhiisee shuma manaa jiran mallee jechuudha yoo wal jaalattanii akka obbolaatti yoo wal jaalattanii daa'imallee siif hin deebisanaan jedhee waan hundammoo godhaafii jira jechuudha dhuguma waan hundayyuu waan ishiidhaa dhiisee waan ishiin nagoota hundaa dhiisee fi godhaafii jira jechuudha waan ishiin barbaadde godhaafii jira akkuma dhuguma obboleetti kootitti jechuudha kun hunduu maal yoo jettanii sababa daa'ima kiyya argadhaa laata jedhetanii waan ishiin naan jette hundayyuu miilallee naa dhiqee yoo jette waan dhiqaa fi naa sukkuumee bakka waan argite yoo naan jette toluman jedhan hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkuma nama gowwaa tokko jechuudha daa'imni wanti nama hangoon hin jiru jechuudha ilmoo wanti nama hangoon hin jiru ilmoo kiyyaa jecha waan hundayyuu waan ishiin naan jette hunda naan godhaafi jechuudha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya inshallah daa'ima kiyya gizee dhiyootti argadhee kan hunda keessaa nan ba'a du'aa inaa godhan isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya samana kana arakaa tajaajiba nanti godhuu jalqabdee nyaata naa godhii dhugaatii naa godhii kana godhii waan qorraa fedhaa waan ho'aa fedhaa waan qorraa yoo fide waan ho'aa fedhaa waan ho'aa yoo fide waan qorraa fedhaa akkasuma hin jette alhamdulillah ani waan ishiin naa gootellee nyaadhu ishiin waan gootu anatu godha otoo ishiin gootellee nyaadhu isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka ishii waan tokko natti hin kennine ani immoo kusoon barbaade jechuudha wayi keessa buusee fi kennuuf nan danda'a maaliif ani akkasin godhu jechuudha rabbiin sodaadha akka ishiin gootu hin godhu jechuudha rabbirraa argattu waan ishiin gootu hundaa rabbirraa argattu rabbumatti dhiisa akka ishiin godhu jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya osoo irraa baasuu barbaadan guyyaa tokkotti irraa baasaa jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maaliif daa'imni kun waan beektu daa'imni kun yoo dhalatte waan ishiin taatuun beeku jechuudha yeroo dhiira ta'ee dubara ta'ee inni guddate waan tokko ta'uu danda'a bakka biyya kana bulchuu danda'a kanaafu karaatti nambisuu jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya daa'imni waan tokko nan goone haadha kan namiidhaa jiru malee ishiin immoo rabbirraa argattu jedhee rabbumatti dhiisaa jechuudha waan hordoftaniif galatamaa kabajamaa warri mana kiyya haaraa taatan maatinaa ta'a hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.